Egaa yeroo darbee waa'ee mucaa kanaa jechuudha. Maal jettee dubbattee waa beeka jechuudha mucaan kun darbuu kan taate. Yeroo darbee maal jettee seetanii iddoo xiyyaaraatti buufata xiyyaaraatti na eegeetu wajjiniin turre jette. Wajjin guyyaa 3 turre shaantaa kuna saamee badee jette. Amma immoo lammaffaa irratti immoo maaltu ture mucaa wasiila kootu walitti nu fideetu jette. Mucaa wasiila kootu walitti nu fideetu namicha sun faana jaalala ho'aa keessa turre wayin namichi sun baay'ee namatti tola, baay'ee mala qaba, baay'ee bareedaadha ture. Wajjiniin turre torban tokkoo fi jetti hoteela wajjiniin turan jechuudha. Achiin deebi'een gara biyya hojiitti yookiin gara Dubaayitti deebi'ee jette. Gaafa Dubaayitti deebitu namichicha faana adda bahan jechuudha. Saduraa hin saamamtee isa kanammoo dhaqxeetu gara maatii ishee hin galiin isa faana torban tokko tasnannaa turte jechuudha. Wajjin jaalala ho'aa keessa galte gara hojii isheetti immoo deebite saniin booda immoo adda ba'anii jechuudha. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu namni dhalli namaa waan tokkorraa tokko barachuu hin danda'a jechuudha. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nagaa faraada waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isiniin jecha ani jira nagaa kooti galata waaqayyo. Isinis akka nagaa qabdan abdii guutuun qaba. Egaa tole warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Warri maatii koomoo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as na jajjabeessuun keessan itti hafu isiniin jechuun jaalladha. Galata guddaa naaf qabdu galatoomaa isiniin jedhee jira safarraanii. Egaa tole har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebi'anii jirra jechuudha. Egaa waa'ee mucaa kana yeroo darbee waa baay'eetu ture jamarrarratti gaafa isheen gara hojiirra gara biyyaatti yookiin gara Itoophiyaatti imaltu mucaan kun shaantaa ishee nama faana turte jechuudha. Iddoo airpoortiitti ishee eegee shaantaa ishee hirkaa saamee jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ammas gaafa isheen deebitu ishee eegeetu wajjiniin hoteelatti turanii nama sun jaalattee jaalalan jirri keessa nagashee jettee wajjiniin turan jechuudha. Egaa innis milkoomnee fi gara hojii deemte jechuudha. Egaa ammas gara hojii deemte mucaan kun jammara mana kontiraata namaa galtee kontiraata galtee achi hojjettu kontiraaticha irraan badde jechuudha. Hin baddee gara hiriyoota ishee deemte jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko hojiin ala keessa ba'anii hojjetan kun sirrii miti akka kootti jechuudha. Isa qalbii qabuuf garuu isa karoora kootii jireenya kootii jedhuuf gaariidha. Isa garuu bakka zimmi jedhee jiramteedha isaaniif garuu gaarummaa isaa xiqqaadha jechuudha wanti kun. Egaa mucaan kun achitti nama kanan barte nama wayiin hiriyyaa dhiiraa tokko bartee jechuudha. Gaafa kana hiriyyaa dhiiraa kana gaafa bartu wajjin haasaa jammaranii wajjiniin maal jecha jammaran gaa beektu gaa. Egaa kana gaafa jammaranii maal jedhaanii haadha manaa nan qaba. Garuu haati manaa koo da'uu hin dandeessu. Kanaaf ani immoo ilmoon barbaada. Haati manaa koo immoo Kanaadaa jirti. Kanaafiyyuu ani immoo ilmoon barbaada. Anillee amma deebi'ee Kanaadaa deemuufan jira waan ta'eef jedhee walitti dhufnaa jedhee gaaffii akkasii dhiyeesse. Gaafa inni gaaffii akkasii dhiyeessuuf ishiinis ishii jettee bakka jaalalatti galtee wajjiniin jaalala eegalanii fataa jechuu jammaran gaa. Egaa gaafa kan namni mormi kun uumamuun waan tokko galagalee halaaluuf ture. Garuu baay'een ijoolleen keenya akkana hin beekanii jaalaluma har'aa laalu malee miidhama saboruu isa fuulduraa namoonni ilaalanii jiran jechuudha dhugaa dubbachuuf. Isuma har'aa jireenyuma har'a isaaniitti tole. Isuma har'a bish jedhanii jiraatan wayin immoo isuma har'a gola namaa keessatti fataa jedhan akkanumatti itti fufna jedhanii yaadu jechuudha. Ta'uu qabu garuu sammuun kun nuu kennamuun isaa maaliif yaaduufi isinii gala miti yaaduufi waan tokko buunee baasuufi jireenya kaleessa maalan dabarsee har'a maal keessa jira boruu maal fakkaata maalittan deemaa jira dhalli koo maalirraa barata warri obboloonni koo naa gadii maalirraa baratu jedhanii yaaduu namarra jiraata jechuudha. Egaa mucaan kun maal gooti jaalala itti fufangaa itti fufanii hin jedhanii gaafa kam kolbi tenaan hin jedhina guys gaafa kam maaltu dhufaree dhufan ka jarri amma gaamaala haadha mucaa ta'uu nama ulfaa'uu nama na dhukkube jechuun amma waa baay'eetu jira. Egaa gaafa kan mucaan kun garaatti baatte walitti dhufa waan ta'eef namicha kana faana jechuudha. Garaatti baatte garaatti utuma baattee jirtu ulfa ji'a 5 taate. Gaafa kan ulfa ji'a 5 gaafa ishiin taatu malli falli waan hin jirreef kan ishiin jirtu mana namaati yookiin immoo hojjettee ganii
Mucaan kun hojiin isheen hojjettu hojii ala keessaati waan ta'eef ulfooftee ulfa ji'a 5 taate kanaafuu falan qabdu waan ta'eef amma akkas jedheen jechuudha walumaan jiru. Ati galii gara Itoophiyaatti galiitu dhokadhuu taa'i mana kireessee fi maal jedhee waan hunda siifan gootaa dhokadhuu taa'i ani immoo ji'a lamaan kana booddeetti nan dhufa dhufee tananuu maatii koo waliin wal si barsiisa yookaan maatii koo waliin si araarsa jedhee itti dubbateen jechuudha. Gaafa kana gaafa inni akkas jedhu isheenis tolee jette jechuudha. Tolee jettee gaafa inni tolee ishiin jettuuni gaafa ishiin tolee jettuuni gara Itoophiyaatti imalte jechuudha mucaan kun. Gara Itoophiyaatti gaafa ishiin imaltu Itoophiyaatti akkuma nama tokko mana kireeffattee maal jettee teessee jechuudha. Gaafa kana gaafa egaa nan gaggabaabsaa saako gaafa ishiin mana kireeffattee teessee maal jettu wanta jiru hundumaa hin gargaara ture. Amma ishiin gaafa ji'a 8 guutuutti hin gargaara ture. Egaa wanni fedhitu ta'ee namni garaatti baatu dahan oolu. Dubbiin xanasa samii hiikan dhabu namni garaatti baatus dahan oolu jechuudha. Kun waan jiru jechuudha. Gaafa kana amma gaafa ishiin ji'a 8 guutuutti hin gargaaraanii maal jedhaa mana kiraan ergaa fi wanta ishee barbaachisu hundumaan godhaafee ture. Gaafa ishiin ji'a 8 guutuu guyyaan ishee gahee waan ta'eef maal godhee mucaa kana biloog godhe. Nama gaddisiisu. Karaa hundumaan biloog godhee waasaappii, telegiraamii waan hundumaan biloog ishee godhe jechuudha. Gaafa kana biloog ishee godhu asiin barbaachifte barbaachifte yooma furmaata dhabdee gaafa kana namoota suura isaa maxxansitee namoota gaggaafa ishiin gaggaafachuu jalqabdu namni kun Dubaay keessa jiraata. Iqaamaa qaba garuu seera biyya sunii guuttatee jira garuu Dubaay keessa hin jiraatu. Bakka inni jiru yoo namni hin beeku jechuudha. Maaliif wayi namni kun daldalaa ta'uu danda'a. Hin beekamu waa baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Daldalaas ta'anii seera guuttatanii waan jechuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Gaafa kana namichi kun hin dhabame inni karaa hundumaan dhoskatee gaafa ishiin immoo kan biraa wayi wantoota sooshaal miidiyaa kana garaagaraa gaafa ishiin banattu karaa hundumaan ishee ta'uu gaafa baru biloog godhe jechuudha. Biloog godhee gaafa kana mucaan kun hin deesse egaa yagiddi dahuu hin ooltu waan ta'eef ishiin hin deesse achitti warroonni ollaa gargaaraa maal jechaa turanii isaantu ishee gargaaraa ture. Egaa inni akkasitti irraa cufate jechuudha. Waan hundumaa irraa cufatee egaa namichiin sobaa Kanaadaa deemuunis illee hin jiru. Haadha manaasaas illee hin deessu maaliin hin jiru. Haati manaasaa hin deessi. Egaa namni tokko gaafa si amansiisu barbaadu waa baay'ee jedha jechuudha. Dhiironni afaan qabu waan ta'eef waa baay'ee jedhanii nama amansiisuu danda'u jechuudha. Garuu mucaan kun itti fakkaatee dhugaadha jettee waan hundumatti itti galtee har'a kunoo jechuudha akkas taate jechuudha. Egaa maatii ishii yeroo ishiin jammara baddee sunii dura isaa dawwalaa turte. Yeroo ishiin dhabamtee gara Itoophiyaatti deebitee ishii mana kireeffattee teessi maatii ishii maal gochaa turanii barbaachisaa turan jechuudha. Mucaa kana bilbilli ishiin hojjetu bilbila cufatteetti waan ta'eef ishii barbaachisaa turan jechuudha. Dhokattee taa'aa turteeni. Sababii maaliif dhokattee taa'ee dhokadhuuti anatu dhufee haala mijeessee maatii faana wal si barsiisaa maal hunda godha jedheeni. Innaa waan guddaa irratti taphatee jechuudha irratti taphatee. Egaa mucaan kun waa meeqa ishii quunname waa sadii intalbootaa jechuudha mucaan kun yeroo darbees akkasuma intalboo ishiitti fufaa ture ammas kunoo kanaan immoo intalboo haadha dhufteetti. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi shamarran keenya jiila tokkorraa waa tokko baruu namarra jiraata ture. Garuu tokko namni tokko har'as miidhamee borus miidhameef taanis miidhame ittuma ufa malee isa kaleessaa sunirraa waan tokko barachuu hin danda'u jechuudha. Egaa mucaan kun miidhama ishee kaleessaadhaa ta'uu waan tokko waan dheeraatti waa irraa barate turte. Garuu ishiin kana yaadne jechuudha. Egaa walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaada isheetii dhugaa dubbachuudhaa fi mucaan kun amma haala rakkisaa keessa jirti. Isallee argachuu hin dandeenye. Kanaan booda carraan masaa argachuuyyuu waan qabdu natti fakkaatu jechuudha. Egaa waaqayyotu beekaa fi malee jechuudha. Egaa namoonni ijoolleen keenya kanarraa maal barachuu qabna? Keessattuu namoonni warri ala bahanii hojjetanii tokko dhiirri dhugaadhaan gaafa sitti dhufu warroonni dhiirri ala keessas hojjetan jechuun namoonni Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa taa'anii hojjetanii hin beekna baay'een isaanii haadha manaa lafa kaanii maal jedhanii waa baay'eetu jira jechuudha. Innaa kana tokkollee isaanirraa of eeggachuu qabdu. Lammaffaan immoo hin deemta waan ta'eef biyyaa gaafa deemtu kontoraataan dhaqxa. Yoo haalli kontoraataa sitti ulfaate manni sun keessa yoo si rakkise gara biirootti bilbiladhu manallee jijjiirradhu malee dhugaa dubbachuuf alan hojjetiina. Maaliif yoo jettanii xiqqooruma yoo waaqayyo si eebbise xiqqooruma
waaqayyo si eebbise xiqqoodhumaan guddachuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaafiyyuu hin barbaachisu jechuudha dhugaa dubbachuu fi jireenya koo fooyyeffadhaa jireenya koo maal godhadhaa jedhanii zim jedhanii utaalanii bahanii ala keessa bahanii hojjechuun hin barbaachisu. Yoo jireenyichi yoo manicha keessaa baay'ee ulfaate tokko mana jijjiirrachuudha. Lammaffaan immoo bakka waaqayyoon kadhachuudha. Wanti namaaf dadhabame waaqayyoof hin dadhabamu waan ta'eef jechuudha. Egaa kanarraati namoonni waa hedduu barachuu nurra jiraata jechuudha. Waa hedduu barachuu qabna jechuudha. Keessattuu shamarran keenya ala keessa hojjetanii dhugaa dubbachuuf shamarran keenya ala keessa hojjetan kana jechuudha miti. Sinii gala miti kana jechuun miti. Warroonni kaayyoo qaban kaayyoo qabu. Kaayyoo qabu. Warroonni kaayyoo hin qabne garuu kun akkas ta'u jechuudha. Deemanii karaatti hafu jechuudha. Amma mucaan kuni tokko maatiidhaan jibbamtee jirti. Amma maatiin seenaa ishee kana dhaga'u maatiidhaan jibbamtee jechuudha. Seenaa ishee kana hunduma dhaga'u waan ta'eef. Lammaffaan immoo bakka akka hawaasa naannootti illee mucaan kun jechuudha ilaalcha addaati jechuudha. Namoonni illee kan isheedhaa qaban. Sadaffaan daa'ima deessee kanallee amma eenyutti kennattee eenyuun abbummaatti fudhattee gara hojiitti illee deebiti. Mucaan kun gara hojiitti illee yoo deebite waan eegas ishee quunname waa sadiitu ishee quunname waa sadii kanarraa waa tokko hin baranne amma har'aatti mucaan kun jechuudha. Garuu ammas gara hojiitti yoo deebite mucaan kun karaa boormoo wanta kana caalatu ishee quunnamuu danda'a jechuudha. Maaliif namni tokkorraa waan tokkorraa tokko hin baratu taanaan maqaa gatii hin qabu jechuudha. Innaa kanaaf maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti obboloota koo dhiifama illee naa godhaati mataa keessan of eeggannoo godha. Maaliif of eeggannoo nama barbaachisa jechuudha. Waan hundumatti of eeggannoo nama barbaachisa. Isinitti warroonni ala bahanii hojjetan yookaan shamarran tokko gaafa ijoollee keenya arganii nuti dhugaa dubbachuuf ijaanuu nama arguudhaaf baay'ee nu wanneedha miti. Gaafa nama arginu itti siqna nama sunitti. Nuti bifa biraa osoo hin taane bifa waanuma nama keenya hin argineef nama keenya jennee yoo itti siqneyyuu dhiironni keenya waa baraa nurratti yaadu. Deemsa keessa dhaqanii immoo bifa jaalalaa keessa galu bakka isaatii kanatti immoo akkas ta'u jechuudha. Gaafa kana immoo amma baay'ee isaaniitu jira akkoo shamarran keenya gara biyya kanaa dhufanii ulfaanii maal jedhanii kan galanii waa baay'eetu jira jechuudha. Inni akkanuma walii galatti haasaa koo dheeressuu osoo hin taane sa'aatiin koo gabaabaadha. Walumaa galatti adaraa keessan ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa. Mucaa kanarraa immoo waa guddaa barattu jedheen abdii guddaa qabaa. Waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Like, subscribe, share gochuun immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Bye.